gadaan kammisa Oromoo Rabbii yaadatee odaa jigetu ol jedhee miilaan dhaabatee likkiin galchina jedhee kan duraan dhaadatee abbaa isaayyee waan jedhee maraa saalfatee. Waan Oromiyaa wayyaanota maaltu galchee lammaaffa biyyiin qabsoo uummataattu dhalche nu likkiin galle isinuu likkii galchine OPDO'rraa gootota hedduu dhalchine Aadde Tayyibaaf addisuu qabsoon dhalchine. Qabeenya biyyaa yoo fayyadamneef qixatti Hayilee Maaramiin galchine walaayitatti abbaa isaayyeef Geetaachoon maraatee iyyaa Oromoo ta'e muummeen ministeera biyyaa Abiyyiin ta'e muummeen ministeera biyyaa. Labsiin muddamaa saffisaan nurraa ka'uu hidhamaan hundu mana hidhaarraa ba'uu gaaffii uummataa deebisuuf jiraannaan fedhiin meessa jiru Baqqalaa Dawaan Oomnadiin meessa jiru Baqqalaa Dawaan Oomnadiin. Hidhaaf dararaan kan duraan darbee nu ga'a daffaa gadhiisa dabbasaaf taayee danda'a. Itoophiyummaan nu hundaaf qixxee yoo ta'e haa deeggaramu lammiin qe'ee irraa buqqa'e hundaa hidhamu warroonni shiraa fi dabaa inni buqqises seeraan nuuf dhiyaachuu qaba. Abdii illeenis seeraan nuuf dhiyaachuu qaba. Liyyuu poolisiin seeraan nuuf dhiyaachuu qaba. Makkalaakiyaan seeraan nuuf dhiyaachuu qaba. Agaaziin illee seeraan nuuf dhiyaachuu qaba. Lammaa Magarsaa sabboonticha haati dhaltee aangoon Itoophiyaa harka Oromootti galte. Ministeerri ammaa Dr. Abiyyi Ahmadii marsaa itti aanuun filanna Jawaar Mahammadii filannoo dhufuuf kaadhimne 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 Jawaar Mahammadii.